والبيكور والبيكو ويام نوتس gochaafi amala horoomni namaa namumni namaa keessatti calaqqeessu ittiin madaalamuu fi ittiin safaramu gaarummaa barbaachuuf miila keenya kaafnee jirra. gaarummaan eessa jira? Abba ninachu salaamachu እዚህ ምሳ ድግሱልኝ ተዘርፌ ነው ከክፍለ ሀገር መጥቼ እዚህ ጋር ዘረፉኝ። አባ ምግብ ብቻ ነው ፈልገው አለርጂ አለብኝ ለዛ ነው ያረኩት አዋራ ስለካ ስለሚያመኝ ነው እኔ እንጃ ምንም ነገር አልችልም በቃ ስለራበኝ ነው እንጂ ለምንኩት በጭራሽ እንደዚህ ሌባ ምናምን አይደለም የምር አይደለም ለዛ ቴንክ ዩ በጣም ወዳችሁ ዋው መልካም ሰው ነህ አንተ ቴንክ ዩ እሺ daawwataa jirtan qophii Oromaatiin ammas imallee fi ifaajjiin koo gaarummaa argachuuf barbaadu itti fufee jira. Ani akkuma argaa jirtan taatoo nama baadiyyaa irraa dhufee saamamee bakka bu'uun dachee bal'oo kan nama boochisu baay'ate keessatti nama imimmaan koo haquuf ofitti na qabu barbaadaa jira. Maqaa isaa Jibriil naan jedhee akkuma ilaalaa jirtan tasuma iddoo inni itti konkolaataa dhaabsifatee hajaa dhuunfaa isaatiif jarjaraa jirutti argadheeni. Erga dachee kana irra dhufnee anis innis tasuma wal arginee hin beeknu. Tarii ani foddaa televiziyoonii waan mudhadhuuf na beekuu malu jedhee haala uffannaa kootii jijjiiruuf yaalee jira. Afaan koottis immoo haguuggii kaawwadhee jira. Gaarummaa haalli fi barri dhabamsiisaa jiru faana dhayaara. Ana duubaan kaameraan dhokatee na hordofaa jira. Dargaggeessa magaala gara gurraachaa kan qaamni isaa guutuu kan addi isaa ifaa gaafa argu itti gadi jedhee maaloo nan beele fagoorraa dhufee saamamee jira. Maallaqeen barbaadu laaqanuma naaf biti jedheeni. Innis asiif achi hin jennee takkamaan tole naan jedhee hajaa dhuunfaa isaa jarjaraa jiruuf dhimma lammaffaa isaatti jijjiiree anaa hin beekneef dursa laateera. Iddoo inni konkolaataa isaa itti dhaabee irraa xiqqooma akkuma imalleen gara mirga keenyaatti maqnee booda dura koo bu'ee nyaataaf bishaan wal duukanaaf ajajee. Amma lachan kennayyuu teessoo qabannee wal cinaa teenyeerra. Giddumatti immoo hanga nyaanni dhufuuf haasa'aa taphachuu jalqabne. Haasaan keenyas akka carraa ta'ee imala koo duukaa walitti dhufeera. Dhimma namoomaa fi dhabamuu gaarummaa irratti sababii namni garaa walitti jabaataa dhufuu taateewwan isa mudatanii fi seenaawwan kanaan dura dhagahee fi mammaaksa dubbii waggoota dheeraa dura afoolaan himamaas geette akka itti namoonni namaa badaa dhufeef ibsituu taate na taphachiisuun haasaa keenya eegallee. Amma garam deemtanii amma mucaa masan eegaloo dhufeen beeku isumatu bilbileeraa fakkana saamanillee ittime uffata kanayyuu namatu naa kenne uffata illee narraa fudhatanii caammaa kophee waan hunda narraa fudhatanii namarraa dhaqee akkuma kana kanadheen beeku nam dhaqee jennaan naa kenne namni gaariinis jira
Kanaaf amma barnam ufuma wal sodaatu jedhee sanii wal sodaata bara. yoo dubbiftuu sin dubbisu. Akkasii maal irraa ta'etu garuu? Amma waa hedduutu jira beektaa magaalaa guddaa. Amma magaalonni guddachaa deemte yoomuu lixaa fakkeenya amma magaalota lixaa jira. Adaamaa dhuftu, Finfinnee dhuftu immoo wanti hunduu innaa akkasanii namni wal sodaataa jira. Dhaabateetu akkasii dubbisatu. Tooftaa daddaatu jira. Kanaaf namni akkasitti malleessaa sodaata. Dhugaa dubbachuudhaaf nama gaarii akkasitti yaadee qarshii kiisii baasee namni beelee yoo jedhe nama hubate yeroo amma seenaa baay'ee natti himte gaarummaa namni balleesse kana keessa namni yeroo si dubbisuyyuu dhaabbattee caqasuufu hammeenyaaf dhufettee kan dursitee tilmaamtu galatoomii ulfaadhu kaameraan hanga ammaa fuulduraan sin fudhanne atis kana quban qabdu ani gaazexeessaadha. Gaarii ta'uuni qabaataniif miti dhabaniif miti as dubbii sammuu keessa jiru jechuudha. Kanaaf anadha hojii miidiyaa hojjechuuf ba'eeti sirraayyuu barnoota guddaa argadhe namichi kun nufaana fiigaa oole dhiifama guddaa galatoomaa otoo ati hin beekini teenki ulfaadhu anamma yoo sii kenne waan xiqqaa sii kenne gaarummaan si keessa jiru garuu waan guddaadha. Baay'ee ulfaadhu galatoomii laaqanas nyaadheera maayikii kiyyallee si dhoksee akkasitti qabadheen haasa'aa ture Jibriil jedhama naan jette ulfaadhu hajaa guddoo irraa si qabe galatoom. Adda qophii kennoo Oromaatiin maalummaa gaarummaa kan horoomni namaa keessatti gigessuu fi kan callisa keessatti sagalee guddaa qaqawweessee falaqqisni isaa tasa dukkana ibsu madaala namummaan namaa ittiin safaramu keessaa isa jalqabaa kan ta'e waa'ee gaarummaa isiniif dhiyeessina. Gaarummaan ilaalcha yaadaa fi dhundhuma firiin isaa onnee keessatti darbatamee sammuu keessatti biqilee isa nama biraaf soora lubbuu ta'uun tajaajilu ibsituu namoomaati. Gaarummaan amala namoomaa namaaf yaaduu miira namaa qoodachuu nama hubachuu arjummaa namaaf xiyyeeffannoo kennuun nama dhageeffachuu yeroo namni deeggarsa barbaadutti otoo namni sun hin tilmaamin gatii namaaf laachuu dabalatee amala gochaanis ta'ee miiraan nama biraatiif qabnuun kan ibsamu gocha horooma namaa ibsan keessaa isa tokkoo fi murteessaadha. Akkam fayyuma. Baay'ee bareechitee rigdi. Ani asuma hojjedha naannooma kana hojjedha beektaa. Hojii ka humnaallee arginan hojjedha hojiin tuffadhu waan argadheenuma hojjedha fiffiigeetuma hojjedha. Bareechiftee mitiire baay'ee galatooma maan hafneemi haaromatti naa deebiste kottaa himees amma birrii hin qabu maal hoyya yeroo biraan kafaluun nan danda'a dhugaa deemure sodaadhe bar deemuu caal jedhe dhugaa akkas taanaan nama gaariidhaati ulfaadhu ishee eenyu maqaan kee kumaa jedhama kuma baay'ee galatoomi dhugaa akka duruma nama gaariidha moo fuuluma kiyyatu nama gaddisiisa okay yoo hin qabaanne homaa gochuu hin dandeettu Naomi amma caammaan kun yoo keewwatte sii ta'ame kaawwadhu cal jedhuma keewwadhu maal jijjiirraa sii ta'a haaraas ta'uu baatu garuu yeroo borummoo kaalsiidhaan godhattee baata waggaa baatu kaalsiin hin jiru kaas ati maal jireeta maal keewwadha jiran manaanan kaawwadha kaa maal isatu yaada sitti miti rakkoon qabu qashtii dhugaa ani manaanan qaba galatoomshi faadhu annaannuma kana jiraadha dhugaa si biratti ana kana booddee numa maamila keeti kopheessuma biratti hin xaragadhu Nish, galatoomshi dhugaa rabbu rakkoon qaba maali silippeerii kana booda keewwattee galtaa jiraan konkolaataa illee achi waan jiruufi kan jijjiiradhu qabadhee ba'ee rakkata isaa hojiidhaaf. Ishi noo rakkoon qabu dhugaa ayyee rakkoon qabu ulfaadhu ishee galatoom.
Ani asirra deddeebi'a waan ta'eef ishi galatoo. namoonni bebbeekamoo fi jajjaboon addunyaa kanaa waa'ee gaarummaa akka isaaniif galetti jechoota garagaraatiin ibsanii jiru. Duumessa namoota birootiif funyaan karaabaa yookaan sabbata waaqaa ta'uuf yaalii taasisi kan jette Maayaa Angiloodha. Maazar Tireezaanis itti dabaluun jechi gaariin gabaabaa fi dubbachuufis salphaa ta'us dhiibbaan isaanii xumura hin qabu jetti. Namni Maark Twain jedhamus gaarummaan afaan namni rakkoo dhageettii qabu dhaga'uu fi qaroo dhabeessis arguu danda'u jechuun ibseera. Nama otoo hin filatinii fi otoo hin beekin gaarummaadhaan gaarii ooliif gatii gaarummaa oolteefis irraa hin eeggatin. Guyyaa tokko garuu namni ati hin beekne siifis waan wal fakkaataa akka raawwatu hin dagatini. Gaarummaan gama seensiitiin sammuutiinis yoo hiikamu gocha gaarii fi deeggarsatti yaaddee nama kan biraatiif gootu kan namni sun qofti akka gammaduuf jecha raawwattuu fi kan dubdeebii irraa hin eegnee fi faayidaa tokkollee irraa argachuuf hin karoorfanne kennaa tolaati jedha. Albert Seewijeris itti dabaluudhaan waa'ee gaarummaa gaafa dubbatu akkuma aduun cabbii baqsitu gaarummaanis miira hubachuu dhabuu, amanuu dhabuu fi miira lolaa yookaan diinummaa nama keessatti baqsa jechuun humna gaarummaa keessa jiru ibsee jira. Dhimmuma kana dhugoomsuudhaaf qorannoo meeta-analysis namoota umuriin isaanii waggaa 55 ol jiran irratti godhame akka ibsutti namoonni gocha gaarummaa raawwatan 24 carraan du'uu isaanii akka hir'atu dubbata.